Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti waajjirri daldalaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa haala daldala seeraan alaa ittisuun danda'amu irratti hawaasa daldalaaf leenjii kenne. Itti gaafatamtuun waajjira daldalaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa Aadde Tigist Lammeessa seerummaa daldalaa hambisuudhaaf akka waajjira daldalaa kutaa magaalichaatti hojii guddaan hojjetamaa jiraachuu himan. Kana malees yeroo yerootti hawaasa daldalaaf hubannoo kennuun seerummaa daldalaa maqsaa jiraachuu dubbatani. Yeroo adda addaatti marsaadhaan akka kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti leenjii gurguddaati kan kennaa jiru baalamoo ogeessa keenyaani. Ogeessa yeroo dheeraa kanarra turaniin kan kennamaafii jiru carroomoodha kutaa magaalaa daldalaan Abbaa Gadaa dheetuun yaada. Leenjiin kun inni jalqabaa kan kennamu itreedii kan jedhamu kun daldalaan mana isaa taa'ee iyyama isaa haareffachuu akka danda'u bakka hojii isaatii tun deemini waajjira adda addaa irra tun deemini tajaajila barbaadu hundumaa karaa kanaan akka argachuu danda'u kan kennamudha jechuudha. Ittaansuudhaan dhimma daldala seeraan alaa fi kontiroobaandiitiin wal qabateeti kan kennaa jirru. Qindeessaan to'annaa regulaatoorii waajjira daldalaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa obbo Bishiraa Umar hawaasa daldalaaf labsii fi qajeelfama yeroo irratti hundaa'e hordofsiisuun muuxannoo qooduun galii kutaa magaalichaa guddisaa jiraachuu ibsan. Hawaasa daldalaa lafee burtuu keenyaati jechuudha. Keessattuu hawaasni yoo hin jiraanne nuti hin jiraannu jechuudha. Hawaasa irratti dalagnaa jechuudha. Hawaasa keessa immoo maalidhaa inni tokkoffaan jechuudha diinagdeedha jechuudha. Nuti diinagdee irratti dalagnaa jechuudha. Diinagdee kanaan wal qabate yoo diinagdeen hin jiraanne nuti hin jiraannu jechuudha. Kanaaf hawaasa haala gaariidhaan kabajaadhaan waliin hojjechaa turre jechuudha. Daawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Abbaa Gadaa Injiinar Naannoo Masqalee badhaadhina hunda galeessa akka biyyaatti qabamee jiru mirkaneessuuf wantoota mootummaan xiyyeeffannoon hojjechaa jiru keessaa tokko daldala seera qabeessa diriirsuun galii mootummaa guddisuu fayyadamummaa hawaasaa dabaluu fi daldala seeraan alaa hambisuu irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira jedhan. Daldala seeraan alaa akkamitti balleessuu qabnu san qofa osoo hin taane daldalaan keenya akkamitti teekinooloojiitti fayyadamuu qabu dhimmoota wal qabatanidha. Kanarraa ka'ee kutaan magaalichaa kun kutaa magaalaa baay'ee guddaa fi seentarii magaalaa keessatti argamu. Kutaa magaalichaa karaa of eeggannoo qabuun karaa xiyyeeffannoo qabuun irratti hojjetamuu qaba akka ta'e hin hubatama. Kanarraa ka'uun nusa kutaa magaalaa keenyatti daldaltoota kutaa magaalichaa qooda fudhataa sagantaa kanarratti hirmaatan uumuun danda'amee jira jechuudha. Akka magaalaa Adaamaattis yaadama Ismaart Adaamaan hojiilee gurguddaa hojjechaa jiraachuu himuun waajjirri daldalaa kutaa magaalichaa hawaasa isaa dinagdeen ga'oomsuuf leenjii inni qopheesse guddina magaalichaaf murteessaa ta'uu himan. Leenjii kenname kanaan milkaa'inni guddaan galmaa'uu akka qabus dhaaman. Yaadama Ismaart Adaamaa hooggansi keenya abummaan magaalaa hoogganu hojiilee gurguddoodha kan hojjete jechuudha. Keessattuu magaalichi kun siistamaan yoo hin bulle san qofa osoo hin taane haala amma keessa jiru ni dirqisiisa waan ta'eef siistamaan daldalaan tokko akkamitti mana isaa taa'ee hojii daldalaa wal qabatu milkeessuu danda'as kan jedhu of keessaa qaba. Kun yaadama Ismaart Adaamaati jechuudha. Kanarraa ka'ee moosaajiiwwan garaagaraa akka biyyaatti bocaman, akka magaalaa keenyatti bocaman, akka naannootti bocaman, akka seektaraatti bocaman hojiirra oolchuudha jechuudha. Kana hangam beekee uummanni keenya itti fayyadamaa jira, hangam beekee daldalaan keenya itti fayyadamaa jira kan jedhuufis bu'aa guddaa qaba waan ta'eef. Qooda fudhattoonni leenjicha fudhatanis leenjii argataniin seerummaa daldalaa hambisuun galii magaalichaa guddisuu akka qaban ibsan. Waajjirri daldalaa yeroo baay'ee nu wajjin hojjetu, yeroo baay'ee dhufanii warra karaa irratti deemanii gurguran daldala seeraan alaa kan ta'e kan tanaan dura baay'ee nu rakkisee karaa cufe karaarraa kaasuudhaan eeyyama keenya gizeedhaan akka haaromsuun waa baay'ee nu gargaaraa jiran. Leenjiin har'aa immoo baay'ee bareeda.